May dhaggeeffadhu sammuu kana sammuun qabdu bara namni si jaallalle waan fokkataa dalagaa jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota waratu jirtu fayyaa qabdu jechuudha. Nageenyi kee kan inni irraa madde kan jaalalaa isin bira naa qaqqabu isin jecha wanti ani jechuu barbaade irraa maal qabatee dhufe jechuun keessa waan oolle wanti nan qabadhe dhufe wallaahi irraa waan ajaa'iba takka akkuma hirribaa ka'een arge hirribaa ka'ee waraabaa jira ni argitan jechuudha. Waan ajaa'iba takka maal arge isinitti fakkaata namni akka namni yaadutti hin deemu. Dheengaddi na gaafattanii turtan deebii kana isin deebisee ture Haidarii fi Yuusuf wajjin maaliif hin araaramne waan jedhu na gaafattanii turtan hin araarama jedhee yeroo gabaabaa keessatti waadaa isinii galee ture. Ulfaadhaa galatooma na gaafattanillee anillee isiniif deebisuu fi araaramuuf baay'ee tokko yaalii gochaan ture. Har'a wallaahi ganamuma kanaa yoo harka'ee hirriba keessa jedhu maal arge isinitti fakkaate Yuusuf ka'ee Muhammadin situ natti erge sinna hiisisee akkas waan jedhu takka saweeffatee ka'ee Hamdiyaa bira dhaqa. Hamdiyaa bira dhaqee yeroo jedhu azalatti fool natti fakkaata mucaa hidhaan taane hidhaa dabalataa gubbaan ufidha jechuudha. Maaliif akka kana godhaa jiru naaf hin galle. Wanti ajaa'ibu keessatti dhaqee herga jedhee ni gaafataa jira. Gaafatee hidhamee cinqamuu dararamu jira. Irra guddaan ni barbaade. Maaliif kana gochuu akka barbaade naaf hin galleeti. Mee viidiyoo kan dhageeffannee walitti adeemnu asuma inni cinaatti hin argitan. Osoo ilmi namaa kana majjata ati ilmoo obboleettiiti jaafuute waqsan billaa. Ani harkaan leensi qabachuu hin danda'u harkaan kana dhiisan jarri kun harkaan na qabatanii na dha'uu na wayya. Ofitti margaa jechuun kana jalqaba dhaqee gaafatee jira. Gaafii kana gaafatee booda mootu qabame hidhaa seenee booda hidhanii isiin nama ofiitti qopheeffatte duraan isinlee waan kanarraa aariitti qabneetti fakkaata wanta kanaan galiniitti. Ani fi Hamdiyaa walitti hidhannaa wanti qabnu tokkollee hin jiru isiniin jedhaafi. Hamdiyaa wajjin walqunnamtii nan qabu wanta isii beeku tokkollee hin jiru jaluma isaarratti. Baay'ee inni beeytii jedhee waan shakkee fi wanta ani seedheef kaaldiin sabeeffatee maamaluun ta'eef balaa isii wal qabatu jedhee akka saasaa ture. Amma immoo akka gadi ba'ee dubbee mee viidiyoo lammaffaa kan dhageeffadhaatti walitti deebina. Hin geessine garuu mootu maajikiitti godhuu godhee jira waan jaaladheef waan isin barbaadu irraa baay'atiin naan jennaan maajikiidha malee sun siirii falfala maal Maajikiin maali siiriin maali addaan hin baane. waan jaalalaa Margaa jettan kana magaalatti viidiyoo takka habootaatu fakkuma isaan jedhanitti isii jaalachuu ture isirratti siirii dalaguu ture waan jedhamudha wanti amma haasayamaa jiru. Kana gochuuf maaliif barbaachise? Maaliif? Dippiloomaasiin jaalalli onniidhaan jiru maal kabaja yoo gaafatee jaalatee feetuuf jaalatee taatuuf jaalatee jechuudha yoo hin taane dhiisanii hundoo rakkoo qaba. Naaltu waan badaa waan rabbiillee hin jaalanne wanti ilma namaallee hin jaalanne dalagu maaltu sageesse maaltu fide kana hunda jaalalli dirqinyitti obbulee yookiin ni jira jaalalli dirqii maaliif kana gochuu barbaade maaliif ta'uu barbaachise hayyoon jaalatamne isii qofaan dhalaan hin banne isii qofaan hiddi dhalaan hin cinne maaliif kana gochuu barbaade naaf hin galle. Irra guddaan immoo wanta natti dhaamsa qabu obboleessa kiyyeessuuf hanga tokko sin jaalladha sin kabaja si miidhus barbaade miti waan kana kan godhe namatti illee dabalamee yookiin immoo nama illee bitamee nama miidhu miti. Sirees kan dhugaan si gorsa jiraachuun barbaaddu maaliif waliin zoortaa maaliif gamaa gamana ceetaa kootu siif hin araaramaa onnee bal'aa duuda bal'aa siin qaba sin jedhee waadaa si seenee jira akkuma uummata kaan hin araarfadhe akkuma uummata kaan namni dhabanii miti Haidarii hin araaramaa yookaan Rahman araarama Sa'aadan araarama jedhee kan dhaqee araarameefis kan Haidarii illee araarama barbaade jedheefis namni dhabanii miti kaaldiinis namni dhabanii miti jalqaba irraallee waan kana si gorsaa ture. Maaliif gochuu kana barbaadde maaliif achi dhaquuf kana si geesse maaliif akka waan kana badii kana balleessitanii beekta achi reetee badii kana raawwachuun si gahe maali yoo rakkoon kee maaltu kana si geesse dhuftee yoo si hin danda'amne Muhammadin kun kana yoo naan jette rakkoo qaba naaf himika maaliif kana ta'e lamin itti yaadimee sammuun kee kun si haa yaadu akka nama baratu akka nama tokkotti badii intala haboo isin taatu fudhatte dalaje badii kana hunda badii namni sin jaalanne kan rabbi illee hin jaalanne badii wanjala gurguddaa kan dalaga
akkamitti dheedhee hidhamuun sitti tolee waan kan dheedhee gaafatta. Yooma ta'e hoo nuti manguddoo mulla Oromoodha aadaa qabna safuu qabna. Ergitee lakki badiin kun badii kiyyaa miti badii ebalu takka hawsanii miti anuu balleessaa haa qabaadhu. Dhufteen wajjin araaramu danda'ama dhufteen wajjin araaramu didama. An tokkichi waan si godhuu danda'u tokko hin jiru. Maaliif akkuma dura qabee gasi dhiisaa jira. Hajaa sirraa qabaa wanta sirraa qabu tokko illee hin jiru. Fixadhee jira gasi dhiisee keessatti wanni sirraa argine tokko hin jiru waan ta'eef akkatti badii mucaa kanatti illee jirtu waan hubadheef gasi dhiisee jira. Maaliif sajjeesee wanni argatu tokko illee hin jiru. Affeellees hin nyaadhu. Dhugaa mucaa ka barbaadu karaa itti fiifeetuun nasiirii dalagaa namaaroo dalagaa siiriin kellee waan godhu tokko illee hin jiru. Namni siirii kellee sodaatu hin jiru. Walumaa galatti wanni kun waan hin malle dogongora hin malle dalaguutti jirta irraa of eegi. Asin jecha wanta isin waraabuu barbaade firra guddaa maalidha gabbee viidiyoodhaan siirii dalagaa Maammadin illee mijara san illee kaan illee qabee borganan fide akka fedhe gochuu danda'a jedhee waan haasa'eef obboleessa koo kabajamaa mucayyooma akkas goote san galmaan gahe tama akkas goote kun ilmoo siif qabdi tuun immoo biyya maal taasise dhuftee tuun garaa jettee akka haasamu san viidiyoo san irratti argee jira. Mee sanuma dura gartee maqaa achii qulqullaa'ee fi anan xureessite rakkoota kan qabu kottu. Inni biraa immoo inni biraa har'as ta'ee borus hajaan an sirraa qabu tokko illee hin jiru wannan sirra barbaadu tokko illee hin jiru waan ta'eef kabajaadhaan jaalalaan kootutti araarama feeta banni bal'aansii qabaati araarame jiini araaramas jiini keeris jiini ramadaan illee dhufaa jira. Sanuma malallee ani ilma Oromooti nama safuudhaan guddate jechuudha nama manguddoo jalatti guddate daa'ima xiqqaasanii miti kootu araaramis jechuu barbaada. Inni biraa immoo dhaamsa namni yaadaaf qabu jettee ni jirti Maammadii hin beeku jala sarara kaxxii jettee natti fakkaata karaa diimaa natti fakkaata wanna keessuun waan qalama diimaan sararame jedhama jechuudha. Hin beeku jettee ni jirta dhugaa keeti waliin beeknu naafatu ijoollee naafatu waliin qabnu tokko illee hin jiru walitti dhufnee wanta naafatu beeknu illee hin jiru. Wannummaa maqaa keessa beeffatu dogongora keessan keessa dogongora dalagu jirtanii ati illee gadhiisii mucaan kun si fayyadu tokko illee hin jiru. An dogongora isaatiif hidhee ture dhugaa feesan irraa hamdiyaa hidhee ture dararaa ture gaafadheen ture mucaan wannummaa inni qajeela haasa tokko hin jiru jechuudha. Inni anatu shirkiin akkasi godhee maaroo si godhee sitti siirii godhee si deeggamee maaroo si hin beekan kan akka mataa kiyyaatti. Kuni wanti nama godhu tokko illee hin jiru yoo rabbi irraa ta'e malee wanti namni itti yaadee kana si godhe jedhee yaadu tokko illee hin jiru waan ta'eef sababa akkasitti hin taane faayidaa inni siif qabu takka illee hin jiru sababa qofa wasitti ta'e malee jechuudha. Kanaaf baay'ee si baasedhee yaadu hidhaan kun miidhaan agarsiisatti illee irra gaggeessitu kun namni kun nama dadhabaadha da'iif waan humna takka hin qabne akka mataa keetiin tuffadha qabee kophaa kiyya hidheen cinqaa ture isaaf mucaa takka waliin hidhee baay'ee silaa gadhiisinatti bareedaan garuu akka mataa kiyyaati jeeni kunis ji'a keetti dhufaa jira akkasumallee immoo ati illee intala Oromoo takka innis ilma Oromooti hanga inni wallaaltee waliin faana qilee bu'u osoo hin taane osoo gadhiite hedduu takka natti tola. Asuma keessatti kabajaaf jaalala hedduun sii qaba akka intala Oromooti ati illee intala Oromooti hanga ilma Oromooti obboleessa kee xiqqaa ta'uu danda'a sila guddaa sirratti kaa waan jedhu qabu waan hin malle dalagu jirtu ati illee waan hin malle obboleettite haqasii barbaadde haqqee rabbisiif haa baasu wanni kun waan hin malle waan ta'eef darartaan hagasii tumaan hagasii dukkana keessa hidhuun hagasii waan hin malle waan ta'eef gadhiisaati furmaata keessa rabbisiin haa baasu yoo mootuu dippiloomaasii takka immoo tolumaan wanna kana manguddoodhaan karaa dhuunfaatiin waliin haasoftanii waliin fixuu dandeessan afaan tokko dubbatanii nama tokko Oromoodha gadhiisitii waan kana godhu dadhabama. Tuffadhuutu jibbii mucama kanaa tuffadhu dubbii isaa tuffadhu faadinni si qabu takka illee hin jiru hiitee waniin dhugaa dubbata takka illee hin jiru ana tokkas godheen akkas godheen ana siiriitti godhe waan mana biratti haasaa ture si biratti illee haasaa jira na waan akkasiiti hedduu takka na yaaddessa rabbii dhugaa isin jira baay'ee tokkoon si yaadda ibsuuf siif cinqamee jira kana goote caalaa akka ofii godhaa jirtu ka dura na gootu illee caalaa kaadha ofiif miidhaa jirtu hedduu takka na yaaddessu jirti hedduu takka. Haidar ni beekama obboleessa keessa Haidar dogongora ofii qabu osoo beeku viidiyoo tan Maammadii bira naa gaadee sagalee argate hundinee viidiyoo isaa fuudhee bira geesse
Nabira geetta jirti kottaa laalam jedhanii yeroo tun dhaqqabsiisin malee fajjiran illee buruuftanii dhufu ni alaalamaa jechuudha. Kanaaf wanna hin malle kana hin godhinetti ofuma duraaf gosa sifaa ta'u badii kana dhiisatillee. Badii kana dhiisii keessaa gali. Wanni ati rabbi irratti sharraftu kun rabbitti waa dabaltu kun siiriidha jettee dubbattu kun wanna tokko si fayyadu takka illee hin jiru jaluma sararaan siif hima. Kanaaf akka obboleessa kiyyaatti akka ilma oromoo tokkotti wanni ani si gorsu waan hin malle dalagaa wanna hin malle kana hin godhinetti ofuma duraaf gosa sifaa ta'u badii kana dhiisatillee. Badii kana dhiisii keessaa gali. Wanni ati rabbi irratti sharraftu kun rabbitti waa dabaltu kun siiriidha jettee dubbattu kun wanna tokko si fayyadu takka illee hin jiru jaluma sararaan siif hima. Kanaaf akka obboleessa kiyyaatti akka ilma oromoo tokkotti wanni ani si gorsu waan hin malle dalagaa jirta wanna hin malle waan namni sin jaalalle waan fokkataa dalagaa jirta. Yaa Yusuf mee oftiin galu duuba deebii sammuu ni qabdaa miyaadii meetii yaa Yusuf maaliif badii akkanaa godhe mee badii maal akkanaa maal si fayyada ni maal yaadu yaa hin dubbee yoo sagaleen si bira geette akka tasaa taatee itti yaadimee wannummaan haasaa jiru kun maali wannummaan itti hafuu haasaa jiru kun inni akkanaa kun gama kennan akkana jirta gama jaartii teessa duraatiin akkas jirta. Mucaa kee obboleessa ofii wajjin nyaatte kakalee waliin mana galtu waan san goosistee dhiiga isaa dho'isaa jirta maaliif malee kun maal barbaachise maal si fayyadame mee dubbadhu yaa Yusuf nyoo yaade duuba deebi'eeti anaa miti jireenya keetii yaade onnee keetii yaade buruufoo maal ta'uu deemtu dura kee maal abdachaa deemtu safuudha wanti dalagaa jiru gad dhaabbadhuuti itti yaadime waan dalagaa jirtu kan itti yaaditi maal dalagaa jira duuba deebi'eeti uftiin talle si galaami uftiin talleeti wanti dalagaa jirtu kan itti yaadi badii kanarraa of qusadhu ajandaa taanee waan keessatti yeroo hundaa osoo hin dandeenyu yaa Yusuf ni maalis taati deebii of qusadhu laalii dogongora kanarraa of qusadhu sin jechaati hamdi aantan keessa dhaamsan si dhaame itti yaadi waan kana godhi siif hin fayyadu wanna takka sin fayyadu namni inni fideellee si miiseetiin waan kana sirraa fuutu tokko hin jira dheelle baay'ee yaadu yoo jiraate saayiba isaa raddu'aan maal akkas yoo yaadu illee sunis hanguma yerootiif burqaa dubbii isaa dhabnaan ni dhiisa waan ta'eef kanaaf itti yaadi yaa Yusuf yaa hamdi itti yaada rabbi sodaadha wanni kun waan hin taane waan hin malle rabbi jedhaa itti yaada. Kanaaf akka obboleessa keessanitti isin gorsuun barbaada asuma keessatti dhaamsan qabu hadaraa maqaa kiyyaan akka hin taane badiin kun hundi maqaa kiyya maqaan illee isa mammadisiisu nutti ergee jedhu maqaatillee mammadiin hin beeku situ maaree jedhaa jedhu akka hin taane akka hin malle wanni kun jaartiin isaallee sarara qulqullooftuudha waan ta'eef maqaa isiitillee akka hin taane maqaa kaalillee akka hin taane isin jechuu barbaada. Ani waan biraallee waan isin jedhu hedduun qabuuti waan isin jedhe kana guutu itti yaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.